Altoko meemee namni idii irratti uffata akkamii uffatee taznaanna'aa ture isa jedhu wajjin ilaalla. Maa inni beektu Orotaa nam tokko tokko uffannaa nama dhibu qofa uffatee dhufa. Uffannaa akkamii uffataa ture? Waan hin godhuun qabu kaa pirezidaantii Maamee irraa kaana. Pirezidaantii Maameen uffannaa akkamii uffatee jira meemee? Ashi mucaa isaa wajjin maachiidha. Maa inni garuu uffanni bicaan? Bicaan maa inni? Koi miti meemee viidiyoo sharaabaa bicaan maa inni? Amma kutuu mana sargii dhaqxe jechuudha. Namicha isa hoolaa qal'oo dhufe ol galchaa jedhamta amma. Bicaan maa inni? Bicaa akkamitti uffattee manaa baataati? Ara kana namni si dhagaa gadi qabi. Isaa yommuu salaataa koo mantii dubbisaarta? Salaataa koo mantii dubbisaarta? Garuu akkasitti immoo laayivii inni galanummaa inni salaataa laayivii galummaa inni. Giftii si kenna mul'aaltaa maal taata jechuudha amma. Maal dubbatu miti malee. Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Eshi itti fufna ka meemee jara keenya. Maachidha. Maachidha. Koi. Maa inni moshi isinis uffata diimaa uffattanii harafaanis immoo waan diimaa ta'e. Maa isinis cuphee dhawa maal jedhamte isinii nama harkaa waa fuutu sun. Foon diimaa sin seeteetu siin lafarraa sin fuute hoosh. Eenyuun itti gaafatamu? Amma akkasii miti waliif galla Orotaa. Anaafis walii gallu qabna. Gaafa eedii footoo kaataniitu miti. Bakka footoo sanarraa footoo lama qofa na ergaa yookiin tokko yoongaa bakka footoo tokko kin lama qofa na ergitu maaliin akka na ergitan beektu silkii kana na ergitu yoo barbaadan telegiraamii irratti yoo barbaadan imoo irratti yoo barbaadan instaagiraamii irratti yoo barbaadan waasaapii irratti yoo barbaadan dhuftanii eksenderiidhaan na dabarsuu dandeessu. Nam tokkittiin akka nafni uffannaa keessan nan barbaada bakka akka kanaatti irratti ilaaluu qabna uffannaan keessan laalamuu qaba uffannaan keessan bareechamee gamagamamuu qaba hariin keessan akka nafni ilaa namni hafe jechuudha ana wallolu. Okay. Gaansi jaalachuun kiyyoo badii taate dhiifama. Aslaalaati. Kan godhatte simjoo paalaam. Maanni. Haadha manaati iyya tanaami naalaalaa isin hundu sirnaan filadhe ishee. Esh. Kooppilingi gochuu wal biraan ga'uun dagatina. Haadha manaan keessiidha. Xalaanni keenya silkiidhuma keenya malee isinii miti. Waan akkasii kan nutti agarsiisu silkiidhuma keenya haalli qeeffadheetan galee kana laalamman. Fuudhoo ta'e wamtiin na dhowwan jiru. Wallaahi ammas tana. Kanummaa ani safageenyaa fuudheera miti isii dhiyooma fuuchuu qaba. Bakka abadan qofa fuudhee hin jiraadhu. Ani la amma kanatti la tabbata kana bayilaa akkanatti deemee maal wal fuuchuun kun yoo hafeem yoo hafeeyo ati naa yaadni ga'e namaatti kooti yoo naqe malee an foon qalame sin nyaadhu maalin ta'edha anoo du'eeti meemee wallahi waan dhiyoo fuuchuun qaba yookiin immoo warrichi wafochuun taaf. Jaalalaaf ikkoo wanta akkasii kaffaluun waan bicuudhaan kun jaalalaaf jedhamnaan ikkoo siin kun isii xiqqoodhaan maa inni akka kana 4-5 fuudhaa 6 fuudhan nutti jettee mucaa sodaachistu mucaan sodaachisen bakka sila jaalatteetti galtee mucaan sodaachise isaayyuu immoo isin asii kaatanii biyya meeqa bishaan meeqa ceetanii deemtanii fuutaan ofiigaa jarrachi mala godhan bakka isin of qofaa yaadinaa bakka namaafis yaadaa malee maa inni mattasaasab inni jedhamu nafee hafuun qabu kun hafuun qabu. Orotaa waa tokkotu jedhama beektu yaanni keessan guddaa taanan bakka sana nan qattanu jedhama miti miimi yaada jara kanaan alala. Maalitti naanna'aa beektu gizeen gizee hajjiiti maalitti naanna'aa jiru. Yaadaan jarri achi jiru. Waan asii qofan laalinaasin. Yaadaan jarri achi jiru bakka yaada keessan bal'isaa jechuudha. Fi kanarraa waada nu furanna. Gizeen gizee ayyaana akka ta'e beektu qaba. Namichi tokko immoo jarri keenya uffata naa bituu didanii jedhee akka inni itti of rukutaa jiru gizeen argu dhugaa rabbi baay'ee garaan na nyaate. Waan akkasiifaatu nu qunname gaa. Waan akkasiitu nu qunname. Nangafati malo hin himadhu beek
Koy anjara siifan ilaala ati jedhi ati dannasi ati anjara siifan ilaala koy an siifan ilaala anjara. Himmi millatini ka anjira millatini waan maaf millatta eessatti millatta anjira kun eegaa jira barriin kun eegaa anjira hin sodaatin. Viidiyoo hojjechuun dirqamaa miti. Viidiyoo hojjechuun hojjetanii gadhiisuun dirqamaa miti bakka. Dirqamaa miti dhiisaa bakka jarra akkas godhaa jirtanu dhiisaa. Yoo isiniin mijanne maaltu isin cinqa? Wanti isin cinqu hin jiru bakka yoo maadaamiin keessan isin laalaa jiraatte yoo maadaamiin keessan isinitti kaatu ta'e maaltu isin cinqa? Viidiyoo sana gadhiistanii birrii miti kan isin argataa jirtanu koomantiidha kan itti argattu. Laayikiidha kan itti argattu. Laayikiin sun birriin ta'u koomantiin sun birriin ta'u. Kiya inargatu akana enu si jibani si bira demani nama kiya inargatu akan atmarata nama ke berbadu injirani yu odo nami sun nama ke bersira si bira dema Allah kana nama kiya inargatu move on nami si injur daru fini bila baada yo namni keenya haala kamiin keessa jira beektu ummata keenya nagaa gochuudhaaf diina wajjin mari'atu Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namni nagaa barbaadu hanqinni illee yoo jiraate keessoo isaa keessatti mari'achuu rakkoo hiikkachuu kan qabu. Ani ormaan mari'achaa as deebi'ee manatti nagaa fiduu hin danda'u. Rakkoon inni guddaa mariin isaanii ormaa waliin ture ormi immoo tokkummaa nagaa keenya hin barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badani ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'aadha. Waan isin dhibu keessaa Hacaaluun isa akkas jedhee ture. Piroofeesaruu deeme fudhataman qabu na biratti. Jawaaruu yoo deeme maaliif naan jedhi. Tarii wallaalummaa kiyyarra madda ta'a garuu ammallee jarri nama gumaate Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Kan shan ta'ee dhufu. Kan shan ta'ee dhufu. Ayya. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akka singooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataa itti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turree miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti siinaan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan. Wanti kun maafaa saami beektuu dheengadda laayivii irratti walga'ii guddaatu walga'ii kana keessatti immoo kan hirmaate jara TDF jara Faannoo jara Shanee jara Jawaar jarri kun hariinoo akkuma beektan mootummaa amma jiruun diina kanarratti Jawaar akkamitti jara sanaan waliigalee waggaa 27 guutuu kan akkas nu godhaniin waliigalee akkamitti uummata keenya irratti deebi'an ni jedhu gaaffii guddaa ta'e jira. Aizush galatee gizee jedhamu dhageessaniitu Please dhageessaniitu Aizush galatee gizee jedhamu. Aizush galatee Aizush bakka ምን ማድረግ አይቻልም. Akkuma dhageessan Qananiisaatu jedha. Galateen immoo yeroo ammaa keessatti abbaan manaan sii qabeenyaa siin qabdu guutuusaa jalaa furateera. Hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaaniitiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin. Odaan dirrellee baay'inaan jedhan, owaachillee jiraadhu naan jedhan,
akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan na dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhoo akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan hin barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira. Maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira. Kadeessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf jira. Mana takkatti hafte irra murtii dhabee jira jechuudha. Falan arganne baay'iloonaan jedhan akka dhugaa rabbii nu qabeenyaa qabnu keessaa qabeenyaan gurguddaan jara akkasiiti. Atileetonni keenya jarri kun duraan warqii nu argamsiisaa biyya keenya addunyaa irratti waamsisaa turan. Har'a garuu gisee uummatatti deebi'anii akka kana bu'anu baay'ee gara nama nyaata. Jara kanaaf deebiin hatattamaa yoon kennamne biyyattiin kun namoota gurguddaa dhabaa jiru. አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ በቃ ምን እናድርግ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም አይዞሽ ገለቴ ቀነኒሳ ማልራ ከያካስ ጀደ ከንጀዱ namni marti kan beeku hin jiru akkanuma tiraaka hojjechaate kuma 300 yeroo kudhannaa kennanii treeningii hojjechaat yeroo 8 deeme dadhabee orgaan tiraakii irra kufee jedhee dhiiga tufe argee jira Qananiisaan. Namni san arge immoo achi bakka sanitti dhaqee immoo qabxii san oduu argachuuf deemtu immoo namni tokko masana kan inni sitti taaniiti harkumaan gadi kufiftee si kufiftu Qananiisaaf fudhatamuuf xiqqoo isii rakkisaa ture. Gaafa hoteelaa ba'ullee akkasin kuffifne of eeggadhu naan jechaa ture. 1,500 irratti wal dhidhiibuun jira, 800 irratti wal dhidhiibuun jira. Gaafa biyyatti deebi'ullee xaqilaa ministeeriin dura Mallas Zeenaayiin gaafa biyyatti deebi'u dhaabbatanii dhufanii na simatanii gaafa na simatanii jagnaa yorqaal jagnaa innasaal. Mucaan kun egaa jagnaa akka kanaa turte biyya keenya kan waamsisaa turte yeroo sana keessatti Ayizoosh Galatee ni jedhame kanaaf egaa gara biraatiin immoo Safaariikoomii hin fayyadaminaa jedhamaa jira. Safaariikoomiin maal godhe ayyaana kana irratti rakkina guddaa uumee ture. Safaariikoom እንኳን አደረሰ አለኝም አላለኝም ፓኬጅ ቅናሽ አደረገም አላደረገም ምን አገባኝ አይባልም ማለት ስላለበት ማለት አለበት። በነገራችን ላይ ሳፋሪኮም እንደዚህ ይዝረከረካል ብዬ አስቤ አላውቅም። ያውም ኢትዮ ቴሌኮምን የመሰለ ትልቅ ተቀናቃኝ ባለበት ሀገር ውስጥ ሙስሊሙን መናቅ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ሳያቀርቱ አይደለም ጥላቻቸው በጣም ስላወራቸው ነው። እንግዲህ ሙስሊሞች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ታውቃላችሁ። የነሱ እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም የፓኬጁም ቅናሽ ምንም እንደማያደርግልን እናውቃለን። ግን በእኛ ነው እየከበሩ ያሉት። ምን ነው የሃይማኖት ተቋም ካልሆንኩኝ አላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም ለእስረኞች የሌላ በዓል ሲመጣ እንትን ምህረት ይደረጋል። ከዛ ለምንድን ነው ለአረፋ በዓል ለእስረኞች ምህረት የማይደረግ? ስብከት መሆኑ ነው። ሳፋሪኮምን ግን ጥሩ የሆነ ትምህርት ልናስተምሩ ይገባል። እንግዲህ ቻሌንጁን ጀምሩት። Safaariikoomiin amantaa musliimaatiif kan hin taaneef guutuu jaraatiin bagaa ayyaana geessan jedhee teekistii ergeera meeggaabaaytii tolaas kennaa ture. Garuu gizee kan musliimaa Arafaa kana irratti immoo meeggaabaaytii kennuu miti baga geessan illee hin jennu. Caccabaa kun irra mooqqate akkana godha qubuma kana jedhee leelaa akka quba qajeelaayyuu qabu. Abo ya balage macarashaadhaati warra balkaaba annama kana sinsen baga tay baga ustaz Kaayiroo keessa nu salaachisaa jiru ustaz Kaayiroo keessa nu salaachisaa jiru haa salfii qabannee siin salaataa jirru maashaallah ganama galgala dawaa nu godhaa jirtu hadiisaa quraana nu barsiisaa siitu arrabsee ifiisee arrabsiti arrabni kee dhadhaadha isin teessee gatti jechuun gusan okay dhiisii dengata ani siin raggataati jala bacacin jedhin isi ragata bajaj jedhin jala wallahi afaan keetiin si sala karreetiti man salte dandeettaa miti otte hola de ani rwanya ama kumfati araba nyanya bajacce bajacce hola de dem hola si korbe hola warabbal kaaba hola korbe ondome milita tumbale kondami sani yuri sanu wanjatu kondami sanu garatti godhatan bet namni guddi yeroo kana keessatti arraba akkasiitiin wal arrabsuunsa xiqqina isaa mul'isa. Garuu jarri kun ofirratti hin beekan. Haa ta'u malee haati Faaxeen Fatiyaa hiisisaa jirti poolisiitti ergiteetti jechuu dhageessanittu. Poolisiin dhaabbatee jira bara.
eenyuun itti erga mindinno beekan hin jiru hundi isaaniitu jiru warri feemasoota miti dubbatanii fixuu danda'u bar waan kana dubbatanii fixuu danda'u waan kana isii dhorkuu ni danda'an indee beekan kana calamaa jarri waan beekanu beekaa ta'aniif asirra taa'arumti indee narraan dhorkanuu narraan qabanuu hanga siin poolisii fiddee dhuftutti maaliif eegu hanga irratti maaliif callisan isiinoo maaliif hanga irra mana koo dirasii dhufte idiin itti callisa jetteeti miti idiitti gammachuu gara biraatiin immoo mucaan tokko aslii jaallattee sadaffaas lammaffaas arfaffaas shanaffaas kurnaffaas haa ta'u nafuutu malee jedhaa jirtiin. Akka mucaa qabu beeku na yaadde. Lammaffaa nafuudha. Ya Rabbi sabrina kennatti obsanaa kenne walla maal abbaa kiyyatti nyaachisa takkitti tana waan nyaachisu dhabe hojii rakkadhe biyya baqaa keessatti. Maanoo tiktokii taphataa jiran. Ati moo? Annan taphadha ijoollee keessa haadha manaa keessa anas dhuga. Tiktokii taphattee nu jiraachisuuf. Wal jiraachisna. Muka nyaadhu. Duri tiktok raate fiddee na nyaachiftu. Dhiirri kun dabbaa keessa ilaalaa kiisin maal afaanii funya na dacha waanchi. Maal yare? Diyaasbooraan guutuun isaa dabbaa kee ilaalee gorora yaasaa. Lakki nagarsiisu kanaa gad hin ta'u kanaa ol qofitti akkana ta'ame. Si mo'atanii quci bidiggii hojjedhu siin jiran kaa. Hin kaa'u abbaa manaa qaban jedhu. Giiftii siin kennan kaa yoo hin kaane immoo. Naa kennu rakkoo hin qabu waan hawaasi. Eessa jirtaat? Ammallee karaa Finfinnee hin jira. Finfinnee jirtaa? Dhugaa? Dhugaa. Mana kondominiyeemii moo appaartaamaa jiran gal? Baawu. Lammanuu miti. Maa inni ree? Mana lafarraa. Anchi warri kondominiyeemii kun halkan wal dhagaa jiran gisee jaartan jaartii wal shakashaitu dhugaadha? Maal ta'a jedhan? Wal dhagayanii jiran qaxqaxii halkaa olatti dhagamaa jiran. Dhagaamu soba. Wallaahi seera taa'u kan gannaa dhaba. Erbe. Ndagaamu? Ndagaamu. Gochuu barbaaddee dhufte? Shikaa. Bee kutu baasa'ee bee bakka joo. Naan kennitu osoo dhufe. As nama kabajamaan turre? Kabajamaan si gaafataara waan olee? Hawwiin kolfitaa. Gochuun barbaaddu jetteemi? Barbaadu gochuun hin jiru ko gochuun qabu abbaa manaa faadha warraa qofitti. Abbaa manaa qabdaat? Hin qabu. Naannoo kam jirta Finfinnee diyaasboora si gaafataara? Kutubaa isaa asirratti dubbatamaare. Si malee hin barbaadu dhiisiin si malee hin barbaadu. Maal dalaydaati? Wanta hundayyuu yoo waan koo barbaadde hiriyaa kee gaafadhu inni na beeka nama biyya tokkooti. Kam hiriyaan kiyya? Mubaarak. Dhiisi sun qinaaxanyaa dhala babbareedduu namatti himu bakka waan isin hojjetu. Wallaatiyya manni keenya lakka kan. Ati ijoollee jimmaati maa? Haasofni kee ijoollee shawaa fakkaata moo? Garuu miti. Wallaahi. Viidiyoo kanarratti garuu waan ta'e argeetan isin agarsiisa jedheen isin sodaadhe garuu bakka wanticha isinitti hima. Viidiyoo kana karaa duddubbaa deebi'aati viidiyoocha ilaalaati waan agartan koomentii irratti na barreessa. Abang kena nunggat tembek ke taksi tu balik. Mana bang kena deh. Maskot tidak kau tu fana anjat weita. Maskot ini sikit gol apa? Nak kamu mal tahu. Fi amas itu imagine yang kumbeita. Itu toko tifa all fagata weita. Berreform isafa argu. Irrakat. Wajah sana mo stage iso umah sana all bed itu berresep. Akka caban itu koloni jadi weita orang. Karena memang nama gawawa karena Rabbi gawa su kalbi wajin kenna fi beita kalbi wajin kenna fi ya ada formata wayi masan sifi da samu sani fi isa san fayyadam nan wamma bakke mawar deran yo deran utal jalalla tu gababan hullu kolalla mira jareni be kan janne kada duru kana duru fi finnan na kunna in balle sita isi nanje
Ati garuu geessaa isiiti. Namichi bara anam kaardii itti galchee. Kaardii seebii. Namichi deemirraa naan jedha. Amma ani immoo ajaja isaa eegaa jira. Haga inni na yookiin koodii na gaafatutti yookaan birri na baasutti way biraa deemaa re'an. Amma namtichi immoo akka waan an ajaja isaa fudhachuu dideetti fudhatee fiigee dhufe. Mee namichuudha tasgabbaayin jedheen mee tasgabbaayitii mee jalqabaa waa'ee koo haasa'uun dura anumaanuu wal baradhuu jedhe. An jidduun immoo beektaa harkaa dhuguu maashinicha irratti baay'een kolfiin kaa'atu. Kolfa jaaladha. Maashinicha irratti barreessaa jiraan asii. Indaati na kaakkaanaan jedha hin tuttuqinii. Namni dheeraanii waan ta'e darbuudhaaf bakka itti utaalan barbaada. Namni gaggabaabaan garuu bakka ittiin hulluuqan barbaada. Namni gabaabaan hatteedha jedhamaa jira. Dheeraan tasuma dheerate malee gowwaadha jedhaa jira mucaan miimidhaa bii keenya. An gabaabaadha moo dheeraadha? Geroo keessan jarri dheeraas jarri gabaabaas geroo keessan aan lamaan uttuu hin qabu. Muhammad Bayan. Woi, kumpurtiin ijazah. Maini, mal tu goda majer. Maini. Ma Bayan. Main Ustaz. Ustaz main. Kumpurtiin gagum dosa. Shunkurti dah? Shunkurti nak kuma karate kata sama majer. Karena wallahi Rabbi. Oh, ini gatana dulu. Kamu ani bersabar, shamar garin wakana tuku kuturugaran gari, betul shamar garin. Aizo tinggi. Oh, betul betul. Nah, sekarang mar diri juga foto. Waan biraa isiniin hin jedhu abbaa manaa akkasii sin kabaju abbaa manaa akka kana gisee sin dadhabdan hojii sin gargaaru rabbi isiniif kennu hin jedha waan biraan jedhu sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaataa sagantaa biraatiin mootii deebinutti mimee.